Rajiidha. Rajiidha. Guyyaan oolee bula. Halkan ni bari'a. Adada ooltee bultuun humaaraa dhageesta. Namichi isin argitan kuni Baltasaar jedhama. Lammii biyya Giiniiti. Hojjataa mootummaa faayinaansii hoggansa cimaadha. Ministeerota keessa warra hojjatan keessaa isa tokkodha. Waajjira qaba, biiroo qaba. Gudid dalagame. Gidduu kana badii wayii dalagee to'annaa seeraa jala oolee manni isaa hogguu qoratamu CD viidiyoo jechuudha. Walqunnamtii saalaa osoo maatii qabu jaartii isaa ijoollee 6 qaba. Viidiyoo 400 telegiraamii irra gadhiifame. Nam tokkocha dubartii 400. Wallahi waan isin raajesseen dhiifne addunyaa kanarratti biyya Giinii keessatti jechuudha. Amma to'annaa seeraa jala oolee jira. Dubartiin hojjattuu mootummaa taate, niitiin hojjattuu mootummaa takkatti ni nafne. Hunduma isii waliin gahe. Viidiyoon isaa kan inni muka jala dhaabee hojjetu, karaa jalatti irra dhaabee hojjetu, makiinaa keessa hojjetu, mana keessa hojjetu, bakka hojjetu maratti viidiyoo waraaba. Kowaasii ilaalaa viidiyoo waraaba hojjechaa. Maqaan isaa Baltasaar jedhama. Amma addunyaan marti raajiifattee waa'ee isaa jirti. Informeeshinii haaraa waan akkana dhageettanii beeytanii dhiirri tokkochi hojjattoota ministeeraa jaartii isaanii hunda hojjete. Hunda isiitu dubartii 400 wayi osoo niitii qabu. Niitii isaallee attan viidiyoo waraabe. Viidiyoon isaa TikTokii sooshaal miidiyaa mara guutee jira. Waan ajaa'iba raajeffattee ati dhiifne jechuudha. Hoggantoonni mootummaa waan akkana Itoophiyaa keessallee ima jira laata. Raajiidha. Gurra isin haa buutu. Baay'ee nama ajaa'iba. Raajii guddaa. Qondaalli mootummaa dubartoota 400 wajjin wal qunnamtii saalaa raawwate viidiyoo ofumaa of waraabaa tureen icciitiin harkaa bahuun ijoo miidiyaa ta'e Baltasaar Ibaangaa jedhama. Itti gaafatamaa eejansii qorannoo faayinaansii biyyaalessaa Ikwaatoraal Giinii yoo ta'u akkasumas fira pirezidaantii biyyattiiti. Maarree Baltasaar waajjira isaa keessattii fi iddoowwan garaagaraatti dubartoota 400 wajjin wal qunnamtii saalaa yeroo raawwatu viidiyoo of waraabaa kan ture sakatta'iinsa malaammaltummaaf mana isaatti godhameen akka tasaa kompiitara keessatti viidiyoon kun hundi kan argame. Dubartoonni inni wajjin wal qunnamtii saalaa raawwachaa tures hedduun haadha manaa namaa fi ulfa yoo ta'an jaartolii hiriyoota isaa hedduutu keessa jira. Namni kun fuudhee ilmaan 6 kan qabu ta'us dubartoota 400 rukutuun isaa hin oolle. Dubartoota 400 Baltasaar balaa itti buuse keessaa 100 ulfa yoo ta'an ulfuma wajjin Baltasaar bira deemanii daakkamaa turanii. Walumaa galatti namichi kun dubartoota 400 wajjin wal qunnamtii saalaa raawwachuu viidiyoon bahe kun agarsiisee jira. Dubartoonni hedduunis sababa kanaa yeroo ammaa bultii isaanii keessaa ari'amanii jiru. Orange and J, it's gonna be great. The OG's here about to regulate.